Ashama arkafuune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya oduu simbirtuu qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu baay'ee namatti toltu jedheen abdadha. Egaan oduun keenya kan jalqabaa artist Haacaaluu Hundeessatiif YouTube mataa isallee haaraan banamee jira. Baga gammaddanii baga milkooftanii wanti isin gochuu qabdan booduma isinitti hima. Egaan ajandaa biraatillee akkuma beekamutti Dabratsiyoon Dabra Miikaa'el yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay duraanii ji'oota 7 booda yeroo jalqabaatiif miidiyaa hawaasaa irratti mul'atee jira. Maaltu ta'ame sababa maaliin mul'achuuf deeme kan jedhullee kan isinii haasa'uta akkasuma Caalaan Bultumee wanta wayii xiqqoo ganama kana shutii wayii yookaan xarabaan akkana nu dhahee ture. Maaliif akka nu dhahe eenyuun dhahuu akka barbaadellee hin dubbanna. Egaan isuma keessa odeessaalee adda addaallee isiniif hima. An Reedii Adam TV namoonni chaanaalii kiyyaa faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya immoo like gochuun hin irraanfatina. Egaan har'a ganama akkuma beekamutti guyyaa kaleessa fuula Facebookaa artist Haacaaluu Hundeessatiin bahame tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akka follow gootan abdii guddaa hoggoone. Haa ta'uti follown isaa yeroo ammaa kanatti guddatee jira maashaallah. Ammallee irra deddeebitanii follow gootanii akka guddistan abdii qaba. Innis kan bane nama biraa osoo hin taane maatii artist Haacaaluu Hundeessatii. Sababni banameef sababa biraatis osoo hin taane namoonni odeeffannoo isaa sobaa waan gadhiisuuf odeeffannoo qabatamaa achirratti isinii gadhiisuu fi akkasumas immootu albamni isaa gadhiifamaa waan jiruuf YouTube haaraan baname har'a gadhiifamee jira. Yeroo dhiyoo keessatti subscribe guddaa akka fiddan abdii qabna. Ammaaf subscribe xiqqoodha. Anillee immoo description inbox jala isinii kaa linkii san tuqxanii subscribe akka gootan abdii qaba. Kun xiiqidha. Xiiqii qofaa miti yaa jara kenna. Rikardii waggaa 10 hin cabne galmeessuu qabdan. Yoo dhuguma Haacaaluu jaallattan sobdee suuraa isaa profaayilii kaatu osoo hin taane, sobdee haacee koo jechuu osoo hin taane, imimmaan gadhiisaa ooluu osoo hin taane, akka inni jirutti ilaaltee, akka inni lubbuun jirutti ilaaltee ilmaan isaa kana sappoorti gochuu jechuudha. Laal, like gochuufin isaa, YouTube subscribe gochuun albamii waan gadhiisaa jiruuf akka ijoolleen isaa itti gammaddee abdii murannaa irraa duuba deebituuf jechuudha. Waan kana xiiqidhaan oofuu qabdan. Isin silaa'u nama jiru yoo duraanuyyuu nama hin jirre faarsitanii faarsuun gatiin qabu. Amma maaliif isin hin jedhe beektanii? Follow osoo inni lubbuun jiraate miliyoona tokko kan kuma dhibboota daqiiqaa muraasatti fidu haga ammaa follown isaa xiqqoodha. Kan ammoo an biraatiif miti odeeffannoo isaa qabatamaa isiniif dabarsuuf. Reedii miti kan banate, Galaanaa miti kan barate, nama biraati miti kan banate. Maatii Haacaaluutu jennee isinitti himnee jirra. Maal harki keessammaa isin dida sheer gochuu kana dhib. Akkanumatti jallatanii haacee koo maalii koo maal jettan? Maatiin isaa irraa yoo haa fayyadamuu barbaadde YouTube isaa kana subscribe godhii guddisiif. Guyyaa takkatti akka kumaatamaan subscribe ta'u. Sirbi isaa yoo gadhiifame miliyoona osoo hin ta'in biiliyoonaan akka laalamuuf. Oromoon miliyoona 50 sabni biraa akka laaluuf jechuudha biiliyoona galchuu qabda. Maaliif miliyoona takka hoo jenne Oromoon miliyoona 50. Sirbi Oromoo gisee yeroo jalqabaatiif Galaanaa bichaan miliyoona laalamte torbee takka moo guyyaa lama keessatti. So Haacaaluu akkasii miti sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka ta'uuf amma dursitee subscribe fi share yoo isa gargaarte qofa. Yookaan haacee koo jechuun gatiin qabu. Ilmaan isaa sirba albamii inni baase kanaan sirritti bu'a qabeessa ta'uu qaban. Abbaa ofii aarsaa itti godhan. Argitee jiruuf jireenya ofii ifa ofii dukkaneessan. Abbaa isaanii jechuudha. Maaliif? Osoo har'a jiraatee ilmaan ofii akka barbaadetti barbaadu daldalee barbaadutti kadhatee barbaadu waan fedhee guddifachuu danda'a. Har'a garuu ilmaan isaa nurratti gatee wareegamee jira. Erga inni wareegamee uummanni akka abbaatitti ta'uudhaaf har'a isa jajjabeessuu qaban jechuudha. Kanaaf gahaa miti wanti gootanii ammas isinitti hima irra deebi'ee gahaa miti nama quba hin qabne jiran beeka. Waanuma akkanaa yoo nu haasofnu callisnee waan haasofnu si'a nama aarsitan. Kana waan ta'eef hundi keetu deemiti. Facebookis follow godhi waan ollee subscribe godhi. Maaliif? Yoo har'a kuma 30 bichaan sheemidha yaaki. Oromoon miliyoona 50 miti Itoophiyaan miliyoona 110 Haacaaluu jaallatti. Garuu har'a follow kuma 40 subscribe irreef kuma 6 fi wayi. Sheemidha kun. Sheemi guddaadha. Osoo inni lubbuun jiraate jala fiiguun hin oolu. Kana waan ta'eef xiiqidha. Dubbiin dubbii xiiqiti waan ta'eef xiiqaatiniin amma akka sagalee kiyya dhagaa jirtan kanaan aanan dhageeffatinaatiniin baatiniin deemaa subscribe godhaafi. Description makii jala seenaa fagoo search godhuun dhagina.
Facebook illee description kiyya jala jira. YouTube illee ni jira. Description akkana agartuu kiyya jala seeniti follow like godhii fi sana booda dirqama kee baatteerta teessee sirba isaa eeguu qofaa jechuudha. Kana asumaan dhaamsa Oromummaa fi obbolummaa isinii dhaaba afaaniin qofa namaan faarsinaa jechuu barbaadetti diinni waan jechaa jiru argaa jirtan. Artistiin maana Caalaa fi wannoo yoo laaltan Fayyisaa Leellisaa waan isaan jechaa jiran argaa jirtan. Warra kaleessa isatti qoosaa turetu har'a fira ta'ee booyaa imimmaan sobaa jedhan. Dubbii san dhugaa fakkeessaa jirtan. Dubbiin jarri jettu dhugaa fakkaataa jira. Maaliif afaanumaan qofa faarsaa jirtan sappoortii gochaa jirtan. Namni maatii isaa sappoortii godhee gammaan jira. Injiru. Haga sanuu mootummaa kijiballee ta'u mootummaa kanatu miliyoonan affeere amma duratti xiqqoo akka kaasatitti kafaleef isaan jiraataa jira maatiin. Namni goofandii godhee fi maatii Hacaaluutiif birrii haganaa jedhee gammaa hin jiru. Kijiba wal faarsaa akka jirru ragaa nutti ba'aa jirti ijoolleen kun iyyuu jechuudha. Kanaaf jecha isaanii san dhugoomsuu dhabuudhaaf isin sirriitti sappoortii gochuu qabdan. Jechi jaraa kan dhugoomneef isin sappoortii gootanii nu mul'isuu qabdanii kun dhaamsa Oromummaati. Kanumaan isinii dhaabaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya ajandaan keenya biraa Dabratsiyoon namichi Abiyyiif gooftadha jechuun kan danda'amu. Lammii Tigree ta'uu isaatu na gaddisiise malee osoo Oromoo ta'ee mataarratti isa baadha ture. Akkuma Jawaar fa'aatti ilaala ture. Haa ta'uti ani tiippillee fi tana baay'een jaaladhu beekte garuu hojiin isii immoo akka nama dinqisiisutti dubbachuu barbaada. Jaalachuu baadhullee hojiin isaanii hojii addaati. Namni taayitarra taa'ee Oromoon hin gootu amma waan akkasii. Taayitaa o'arraa gara qabsoo hidhannootti Oromoon deeme osoo jettee hin deemtu. Jarri garuu qabsoo nyaata cimaa waan barbaadde makiina barbaadde xiyyaara barbaadde deemuu osoo dandeessu saba ofii gattee deemuu diddarraa bosona galtee turtii ji'oota dheeraa booda miidiyaa hawaasaa kanarratti kaleessa yookaan har'a ganamallee mul'atee jira. Sababni inni mul'ateef akka jedhamutti waraanni TPLF harki caalu waraana mootummaa gara 295 olii yeroo tokkotti yeroo booji'utti ibsa adda addaa kennuudhaaf gara miidiyaatti mul'ate. Bakki inni itti mul'ate biiroo guddaa isinitti fakkaatiin maktaba guddaa isinitti fakkaatiin dhagaa tuullame jala taa'ee kabaja hawaasa isaaniitti qabaachuu ilaalame kabaja uummata ofiitti qabaachuun akkana. Dhagaa jala taa'ee alaabaa isaanii diimtuu sana of cinaa kaa'ee isima biratti haasaa ture. Bakka odoo kenna taate gurraa istiidiyoo barbaada bakka adda addaa argitee teessoo taa'ee faasee jecha namni kenna. Qabsoo dhooftu jechuun isii akkanaati. So Oromoolleen jara kanarraa fakkeenya fudhatuu qabdiin abdiidha. Namni fakkeenya jara sanirraa fudhate yoo jiraate xiqqoo woboodha. Maaliif hawaasa isaaniitiif jecha dhagaa mukatti galanii jiranii kenna garuu amma kaabinootuma adda addaatirraa warra mootummaa kanatti jijjiiramee yoo ilaale hin godhan biiroo ta'anii haasa'uu barbaadanii biyya alaa ta'anii haasa'uu barbaadanii si erguu malee ofiitti seenuu barbaadanii waan akkasii dhiisuu qabna. Kuni dhaamsa Oromummaati jechuudha. Hundi keessanuu fakkeenya godhatan jedheen abdii isinirraa qaba. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoo gaggabaabaan kana fakkaataa isinitti dheeressuun barbaadu. Anis amma dadhabee jira beektanii waa'ee Oromoon kun mataa na zoorsee jira. So namoonni chaanaalii kiyya faaraa taatan subscribe godhi maatii kiyya ta'ii viidiyoo keenya immoo like gochuun hunda caalaa nu jajjabeessa waan ta'eef like godhaa. Gaaffii keessa yoo akka tasaa jiraate immoo bifa koomentiitiin kennachuu dandeessanii nagaan naa tura fayyaa naa ta'a.